Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa godha. Baga chaanaalii keenya karaa suuraa entertainment jedhu kanatti nagaan dhuftanii chaanaalii keenya kana nagaa subscribe like gochuun viidiyoo kana eegala. Har'a kan igaasiniif qabadhee dhufe guyyaa tokko keessatti birrii 4,000 haga birrii 5,000 akkaataa isinitti argachuu dandeessanidha. Namoonni baay'ee wanta kanarraa ji'atti illee birrii 40,000 hanga birrii 50,000 hojjetanii jiru. Kanaafuu anis wanta kana duraan inamanne ture akkuma keessanii kana amma garuu wanta itti fayyadamaa jirudha. Kanaafuu hundumti keessan sirriitti hanga xumuraatti na dhaggeeffadhaa. Please wanti kun isin darbuun qabu ijoollee keenya wanta kana sirriitti hojjedhaa. Kanaafuu akka itti aanutti akkaawuntii isaa akka isinitti banatan isinitti agarsiisa. Amma xumuraatti osoo irra daddabarsin dhaggeeffadhaa. Linkii asirratti kunoo pin godhamee jiru jechuudha. Gizee tokko Telegram irratti pin godhamee jira jechuudha. Linkicha tuquudhaan saniin booddee reward godhee gara application boostanitti sin fuudhee deema jechuudha. Maalumaafuu linkii applicationii kana descriptionii video kana jalatti siniif keenya irra jechuudha. Hundumti keessan descriptionii boxii video kana jalatti fuudhaan saniin booda deemtaniitu applicationii kana boostu jechuudha. Amma an applicationii kana wannan buusuuf amma na duuka kaadhaa jechuudha. Amma gizee tokko linkii kana tuqna jechuudha. Saniin booda kana godhee reward godhee gara download immediately isa kana gizee tokko tuqxanii saniin booddee reward godhee gara Play Store sin geessa jechuudha. Gara application ficha kana itti buusanii sin geessa jechuudha. Hundumti keessanuu asirratti Galaxy Store irraa buufachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa immoo Google Play Store irraa buufachuu dandeessu jechuudha. Ani kan hin filadhu Google Play Store irraa waan buusuu barbaaduuf Play Store jedhanii jechuudha. Isa gizee lama tiikgootanii tuqxu jechuudha. Sanaan booddee reward godhee gara kamisin fida gara Play Store sin fida jechuudha. Kun asuma irratti akka agartan jechuudha. Popo live stream jedhee kun asirratti akka agartan jechuudha. Sinif fida jechuudha application cha install seetu kana gizee tokko tuqxu jechuudha. Install seetu kana gizee takka tuqxu saniin booddee maal sinif godha download sinif godha jechuudha. Install godhee yeroo xumuru jechuudha. Saniin booddee waan jiru sinitti nagarsiisa jechuudha. Haga xumuraatti nafaana tura. Tole haga application ichi gadi buutte jechuudha. Waan tokko tokkoon sinin jedha platformii kana irratti yeroo dhuftan jechuudha. Baay'ee carraa guddaa qabdu jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu yeroo platformii kana irratti dhuftan baay'isaatii irratti of invest godhaatii irratti hojjedhaa jechuudha. Platformii kana irratti akkaataa isin qarshii irratti hojjechuu dandeessan baay'ee salphaadha. Kanaaf hundumti keessanuu irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Qarshii gaggaarii argachuu dandeessu. Namoonni keessattuu immoo hojii cinaadhaan hojjechuu dandeessan yoo jiraattan jechuudha. Sirriitti irratti hojjechuu dandeessu. Barattoonni yoo taatan akkasumas immoo investoroota yoo taatan asirratti sirriitti hojjechuu dandeessu. Sa'aatii bukkeedhaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu platformii kanarraa baay'ee irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni akka Sharaf Media jarreen kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Guyyaatti haga withdrawal birrii Itoophiyaa jechuudha 61,000 ol kan inni withdraw godhaa oolu jechuudha. Viidiyoo isaas dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Birrii Itoophiyaa 61,000 dha kan inni guyyaatti komishinii isaaf gahaa jiru kan immoo qarshii platformii kanarraa kan inni argataa jiru jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu waliif waloo taatan jechuudha. Yoo platformii kanarratti hojjettan wanni isin mucaa kanaan wal gittanii waan hin hojjenne hin jiru jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf platformii kanarratti yeroo dhuftan of cimsaatii waan barachuu qabdan kunoo akkanatti isiniif viidiyoo isiniif gadhiisna jechuudha. Waan jiru hundaa asirratti kottaati sirriitti viidiyoo kana tartiibaan ilaalaati saniin booddee barraa baradhaa jechuudha. Kanaaf wanni isin gargaaruu qabnu akkasitti isin gargaara jechuudha. Wanni isiniif hin galle jiraatu comment irratti nu gaafadhaa. Saniifuu platformii kanarraa qarshii hedduudha kan inni hojjetamaa jiru. Kanaaf content creatoroonni warri akka TikTok irraa, YouTube irraa jechuudha jiran jechuudha. Platformii kanarratti dhufaniiti kan inni hojjetaa jiran jechuudha. Namoonni babbeekamoon famasoon jechuudha. Asirratti dhufaniiti kan isaan live stream godhaa hojii kana jalqabaniiru jechuudha. Kanaaf isin immoo University tokko malee qarshii zeeroodhaan kan sin galtan jechuudha. Bajeta zeeroodhaan kan sin galtan. Bajeta takka wanni qarshii sin barbaachisu hin jiru. Kan sin barbaachisu bilbilaa fi interneetii qofadha jechuudha. Interneetii gahaa fi bilbila qofadha kan sinirraa barbaadamu jechuudha. Sanaan booddee gara hojii kanatti galtanii murannoodhaan ji'a takkaaf ji'a lamaaf hojjennaan saniin booddee maal gootu bu'aa bareedaa isaa argattu jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu sirriitti hojii koodhaatii hojjedhaa. Shamarroonni keessattuu sirriitti cimaatii platformii kanarratti welcome yookaan reward isiniif kennu kana badhaasota isiniif kennu kana guyyaa torbaaf jechuudha sirriitti irratti hojjechuu qabdu. Akkasumas warri dhiirota sirriitti community party wannoota akkasii jira hunda yoo hojjettanii invitation irratti sirriitti hojjechuu platformii kana irratti qarshii baay'ee hojjechuu dandeessu. Qarshii
jireenya keessan isinii jijjiiruu danda'u. Pilaatfoormiin kun TikTokii, YouTubeii wanneen jedhaman hundaayyuu amma yeroo ammaatti jechuudha. TikTokii pilaatfoormii baay'ee vaayiraalii bahee jirudha. Namoonni babbeekamoon dhufanii irratti hojjetaa jiranidha. Kanaaf pilaatfoormii kanarraa baay'ee hin qoosinaa jechuudha. Kanaaf irratti hojjedhaa, booddee ni gaabbitu jechuudha. Kanaafuu gaabbiin otoo hin dhufiin amma hojjedhaa jechuudha. Kanaafuu Oromoon yeroo mammaaku taa'uura siquu jedhanii hadha jalqabaatii sanaan booda bor bu'aa isaa sirriitti argattu jechuudha. Yoo har'a qarshiin arganne boriif galaasiniif ta'a jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu sirriitti pilaatfoormii kana hojjedhaa jechuudha. Maalumaafuu appilikeeshiniin keenyas amma instaal godhee xumureera jechuudha. Kanaaf inshaalaazitti godhaara. Ammaan booda appilikeeshinii kana akkaataa isinitti malachuu dandeessan tartiibaan isinitti agarsiisa jechuudha. Hundumti keessan chaanaalii kana subscribe, like, share godhaatii namoota hiriyoota keessaniifis akkasumas namoota bebbeektaniif share gochuun dagatina. Maalumaafuu hundumti keessanuu pilaatfoormii kana irratti sirriitti hojjechuu qabdu isinitti himaa jira. Bor ni gaabbitu jechuudha. Bor gaabbuun keessan hin hafu. Kanaaf hadha cimaatti hojjedha. Kanaaf kun akka agartan uninstaaliif open kan jedhu fideera jechuudha. Filannoo optionii jara lamaan kana keessaa open isa jedhu sana gizee tokko tuqxu jechuudha. Open isa jedhu gizee takka tuqxanii galtu jechuudha. Open isa jedhu gizee takka tuqxanii galtu. Open isa jedhu gizee tokko tuqxanii yeroo galtan asirratti akka agartan popo jedha from strength in intimacy jedha. Asirratti login with Google and login with Facebook jedha. Kun inni tokkoffaan login with Google jechuun Google account email seenu Gmail seenu sana jechuudha. Isaan yoo qabaattan jechuudha isaan galuu dandeessu. Option yookaan inni lammataa immoo filannoo inni lammataa immoo maalidha? Login with Facebook. Facebook account yoo qabaattan jechuudha asumaan Facebook keessa wajjiniin walitti connect gochuun saniin booddee galuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa immoo bifa arrootiin yookaan bifa direction seertu kana gizee tokko tuquudhaan sanaan booddee asirratti akka agartan filannoota sadii jiru. Isa bifa profaayiliitiin jiru jechuudha. Iddoon isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Bifa profaayiliitiin isa jiru sana jechuudha. Gizee tokko yeroo tuqxanii deemtan jechuudha. Duraan yoo akkaawuntii iimeelii qabaattan jechuudha asumaan paaswordii isaa wajjiniin gashuudhaan sanaan booddee galuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf pilaatfoormii kanarratti duraan sign up gootanii yoo deebitanii galuudhaaf barbaadan paaswordii isaa yoo beektan isa kanaan galtu jechuudha. Inni lammaffaaf immoo akkaataa isinitti galuu dandeessan lakkoofsa keessaniin galuu dandeessu. Lakkoofsa jechuun lakkoofsa bilbilaa keessaniin galuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan immoo akkuma asirratti agartan iimeeliidha. Iimeelii filannoo iimeeliitiin jechuudha galuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf inni kan biraa maal gochuu qabdu as jalatti I have ready and agree these PopoLive terms and service and privacy policy jedha. Asirratti seeraaf heera PopoLive kana walii nan gala. Waan ati jettu hundaayyuu dhaga'ee nan hojjedha jettanii waliif galtu jechuudha. Saniif agreement asirratti waliif mallatteessu jechuudha. I have seedu kana asirratti kunoo gizee tokko tikkootu jechuudha. Saniin booda akkasitti ibsitu jechuudha. Sanaan booda maal goona bifa salphaatiin login with Google seedu qofaan galla jechuudha. Nuti salphisnee amma maal goona login with Google seedu qofa gizee tokko tuqxu jechuudha. Login with Google seedu sana gizee takka tuqxu. Saniin booddee kun akka agartan iimeelii keessan sin filachiisa jechuudha. Iimeelii 10 yoo qabaattan 10 keessaa filattanii tokko gashuu dandeessu. Saniifuu iimeelii keessan filadhaatii galchaa fi an tokkoon filadhee galchaa fi jechuudha. Akka agartan ammaan booda kunu reward godhaa jechuudha. Iimeelii koo galcheera. Kun akka agartan asirratti allow Google to sign with him into PopoLive. Iimeelii keessaniin kana PopoLive irratti galaa jirtu, ittiin galma'aa jirtu, ittiin sin galmeessumoo eeyyee yoo jettan agree and share seedu sana tuqxu jechuudha. Saniin booddee maal gootu agree and share seedu sana gizee takka tuqxu jechuudha. Agree and share seedu sana gizee tokko tuqxu saniin booddee ni eegdu jechuudha. Kun reward godhee gara pilaatfoormicha sin gashaa haga sanatti eeguudha jechuudha. Intarneetiin keessan haga danda'amaa ta'etti aktiivii godhachuu hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf akka agartan kunoo pilaatfoormichi complete personal data iddoo hidhuutti arganneerra jechuudha. Provide a better user experience hin jedhaara. Asirratti kunoo akka agartan jechuudha pilaatfoormichi seerota isin guutuu qabdan jechuudha. Seera iddoo cimaadha iddoon kun jechuudha. Of eeggannoo cimaa isin gaafata. Asirratti of eeggannoo cimaa akkanaaf gootaniif isin gorsa jechuudha. Tokkoffaa irratti akka agartan profaayilii naaf gashi isin jedha. Kun asirratti bifa kaameraa tuqxaniitu saniin booddee insufficient permissionidha. Gizee takka kana cancel ettanii gizee tokko kaameraa kunformettanii while using the app jedha. Application dhumaan fayyadamettanii esheettanii sanaan booda alloo ettuni ammas alloo ettuni jechuudha. Sanaan booda kun akkanatti singeessa jechuudha. Saniin booda ammaal hin godha profaayilii picture tokko kan naaf ta'uun gizee tokko kana filadha jechuudha. Saniin booda
Gara olii kanarratti akka ilaaltan jechuudha complete isheetti jechuudha lakkoofsa takka keessatti walitti marsee jiru jechuudha. Ishee gisee tokko tokko jechuudha complete isheetti sana. Sanaan booda kun akka agartan zoom gootu jechuudha. Kun akka kanatti yoo footoon keessan sin jalaa bicate jechuudha. Kana gochuu qaba. Kan akka kana gootanii akka kanatti gootanii saniin booddee as keessuun jechuudha kunoo. Kagartan akkasitti keessuun jechuudha. Sanaan booddee bifa raayitii gara gadii yeroo ilaaltan jechuudha. Ishee gisee tokko tiik gootanii tuktuu jechuudha. Kunoo akka agartan profaayilii keessan fidee galchee yookaan koo akka agartan profaayilii kunaa fidee galchee jechuudha. Piikcharii inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo as akka agartan maqaa koo jira Dassaaleny Dinqalam jedhama jechuudha. Isa maal goonaa gisee tokko maqaa keenya balleessineetu saniin booda maal gootu asirratti fakkeenyaaf kaayin jedheetan maqaa koo guutaa jechuudha. Kaayin jedheetan maqaa koo guutaa jechuudha fakkeenyaaf. Yookiin immoo humble gisee tokko maqaa koo guutaa jechuudha. Sanaan booda maal gootu akka agartan maqaa koo galfadheera jechuudha. Maqaa koo galfadheera jechuudha. Sanaan booddee maal godha jechuudha. Asirratti akka agartan bara dhalootaadha. Inni kun inni lammaffaarratti argatan inni sadaffaarra jiru jechuudha. Maayidhaan birth date and day year and the other one this birthday inni jedhu sun jechuudha. Guyyaa bara dhalootaa keessanii akkasumas immoo ji'a keessa dhalattan akkasumas immoo guyyaa dhalattan itti guutuuf jechuudha. Kun asirratti akka agartan bara sin filachiisaa jechuudha. Kunoo ishee kanarra jechuudha. Ishee kanarra isheen jiru kanarra jechuudha. Bara isheen kun immoo ji'a, isheen kun immoo guyyaa meeqa, isheen kun ji'a, isheen kun guyyaa meeqa. Kanaaf amma ishee kana guunnaa jechuudha. Na dukutura akka agartan maal goona amma asirratti bara haga danda'amaa ta'etti umurii 18 walakka ta'uuf maal goona mana 19 guunnaa jechuudha. 19 fakkeenyaaf 19 mana 1989 godheen asirratti immoo 12 godha. Asirratti immoo guyyaa meeqa guyyaa 21 godha. Saniin booda akka agartan kunoo maayidhaan maal goona jechuudha. Conform ishee sana gisee takka tuqnaa jechuudha. Amma waan hundayyuu hin xumurree ammallee asirratti maal birthday irra jirra jechuudha. Sanaan booddee conform jenna jechuudha. Conform jennee kun akka agartan 1989 1221 guunne jechuudha. Amma inni afuraffaan akka agartan kunoo space duwwaa kanarra jechuudha. Gisee tokko tiik gootanii tuqtu. Gisee tokko tuqtu jechuudha. Gisee tokko tuqtanii saniin booddee asirratti dhuftanii inter country nameedha. Yoo barbaadan akka kana scroll gochuudhaan iddoo biyya keessanii dhaquu dandeessu jechuudha. Kunoo akka agartan asirratti Itoophiyaa biyya isin keessa jiraattan jechuudha. Amma kan isin asirratti shawwadamuu hin qabne biyya isin jiraataa jirtan sana guuttu jechuudha. Biyya isin jiraataa jirtan fakkeenyaaf ani Itoophiyaa waan ta'eef Itoophiyaa agartanii Itoophiyaa yeroo jedhu kun akkanatti naaf fida search jedhachuudhaan Itoophiyaa dheen agarsiisa jechuudha. Inni shanaffaa fi inni of eeggannoo cimaa barbaadu asirratti iddoo saalaa filannooti. Filannoo saalaa irratti of eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Inni kun immoo riwaardii keessan isin hirkaa dhabsiisuu danda'a. Fakkeenyaaf shamarri tokko dhuftee iddoo meel yookaan immoo iddoo dhiiraa irratti yoo isheen guutte jechuudha laayivii haruma itti har'a seenuu hin dandeessu. Fiidbaakiin ishees yookaan help irratti yoo isin haasofsiiste yoo sa'a 24 gidduutti deebisuu fi hin danda'an yookaan immoo sa'a 24 boodadha kan isheen deebii argachuu dandeessu jechuudha. Haga sa'aatii 24 turte jechuun riwaardiin badhaasni guyyaa tokkoffaa kennamuuf kun jala darbeera jechuudha. Kanaaf kun maal ta'a jechuudha isin adabbii hin taaneef isiniif kenna jechuudha. Kanaaf kana of eeggannoo taasisuudhaaf maal gootu yeroo saala fidattan keessattuu shamarroonni of eeggannoo taasisaa. Warri dhiirota rakkina hin qabu yoo isin jalaa jijjiiramee gara saala keessan gara shamarratti yoo jijjiirames isin riwaardii har'a ettanii har'a waan argattan kooyinii tireejar booksii yookaan paartii waan ta'eef kan keessan rakkina hin qabu ni jijjiirama jechuudha. Garuu warri shamarroota harruma dhuftanii harruma waan laayivii irra seentaniif keessattuu meeleettanii yookaan kan dhiiraa yoo guuttan jechuudha jijjiiruudhaaf sa'aatii 24 waan ta'eef of eeggannoo cimaa akka naaf taasisan isiniin gaafadha jechuudha. Kanaaf hundumti keessan maal naa gootu amma asirratti kan koo dhiira waan ta'eef meeleedhaan jechuudha. Meeleedhaan guutaaf jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti fiimeel yoo filattan shamarra ta'uu keessanii meelee yoo isin filattan immoo dhiira ta'uu keessanii jechuudha. Meeleettu sanaan booddee maal goona akka agartan asirratti Summit iseettu tuqna jechuudha. Summit iseettu kan kun akka agartan asirratti summit iseettu kana tuqtu jechuudha. Amma summit jedheen tuqa jechuudha. Summit jettanii tuqtu jechuudha. Submit egeettan booda kun akka agartan requesting location access you find to stream near you jedha. Kanammoo locationii keessan access gochuun hin danda'amu waan hundaa'edha. Kanaafuu eeyyan jettuni confirm jettuni kana jechuudha. Confirm jettanii while using the app jettuni kana waan barbaaddan fayyadamuu dandeessa jechuun eeyyamtuuf jechuudha. Akka agartan jechuudha gaala uummanni Itoophiyaa keessa jiru biyya alaa keessa jiru wanni uummata jedhan jechuudha. Kun akka agartan isheen kun
qoosaarra jirtu osoo hin taane qarshiidha kan isheen hojjetaa jirtu jiru kun wanni kun akiyaaf namichi kun jechuudha baay'eedha kan inni hojjetaa jiru jechuudha akka agartan nama 11,842 kun hundumtuu kan laayivii irra taa'aa jiru qarshii hojjechuudhaaf jechuudha saniif isinis akka jira kana laayivii irra taa'uudhaan jechuudha qarshii keessan yerootti jalqabuu hojjechuu jalqabuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akka agartan uummanni kun hundumtuu laayivii kanarra kan taa'u taphaaf yookaan qoosaaf otoo hin taane qarshii hojjechuudhaaf jechuudha. Amma kan isin gochuu qabdan jechuudha. Isteeppii inni kan biraan maal goona gizee takka kunoo iddootti kan bifa piroofaayilii gara kanarra jechuudha. Gizee tokko seenaa tokko jechuudha. Isee tuqnee deemna jechuudha. Sanaan booddee yeroo as dhufnu jechuudha. Akka agartan piroofaayilii keenya asirratti seetaaf goona jechuudha. Asirratti nuuf fida jechuudha. Akka agartan jechuudha. Asirratti waan hundaa nuuf fida jechuudha. Ammaan tana maal goona jechuudha wannoota sirreeffachuu qabnu waan hedduu jiru jechuudha saniifuu waan takka takkaan isinitti agarsiisa jechuudha kanaaf haga dhumaatti na hordofaa jechuudha dogoggora isin asirratti hojjechuu hin qabneen hundaayyuu isinitti agarsiisa amma akkaawuntii keenya bannee kaaneetoo saniin booddee wannoota as keessa guutamuu qaban yoo nuti hin guunne jechuudha wanna tokkoyyuu faayidaa hin qabu jechuudha. Inni jalqabaanii my agency keessan keessa galtanii jechuudha. My agency keessan keessa galtanii agent ID guutuun dirqama jechuudha. Agent ID guutuun dirqama jechuudha. Kanaaf amma maal gootu agent ID gochuudhaaf kun asirratti gara gadi kanarra akka ilaaltan my agency kan jedhu jira jechuudha. My agency kanarra galtaniitoo saniin booddee akkaataa isin gochuu dandeessan amma isinitti agarsiisu. Gizee takka my agency seeru kana gizee tokko tuqtanii galtu jechuudha. Gizee tokko tuqtanii galtu jechuudha. Saniin booddee reward godhee gara interfeesii kanatti sin fida jechuudha. Kun akka agartan choose meter 1 or meter 2 siniin jedha. Jarreen kana keessa karaalee lamaan kana keessa tokko filadhu siniin jedhaa jira. Nuti maal goona karaalee isa tokkoffaatiin fayyadamna jechuudha. Join agent seeru sana jechuudha. Please enter agent ID siniin jedha. Agent ID asirratti dogoggoruu kan isin hin qabne jechuudha. Agent ID yeroo isiniin jedhu ID namoota biraa otoo hin taane namoota agentii ta'an jechuudha. Kun immoo kan ta'u qabu agent ID amma isinitti himu kana guuttu jechuudha. Agent ID ammaan barreessu jechuudha. Hundumtu keessanuu na duuka koppii gochuun barreessitu jechuudha. 49 19 kuno akka agartan reward godhee yeroo isaan active ta'e jechuudha suuraa kan jedhu naaf fide jechuudha agentii ID kana jechuudha yeroo guutu suuraa naaf fide jechuudha saniin booddee gara gadi kana irra jechuudha please enter agent ID siniin jedha please enter agent ID jedha kuno ishee kana irra iddoon isinitti agarsiisaa jiru jechuudha sanaan booddee please enter agent ID seetu gizee tokko tuqtu jechuudha sanaan booda kun akka agartan asirratti confirm siniin jedhaa jira jechuudha kanaaf confirm seetu sana gizee tokko tuqtu jechuudha. Sanaan booddee kunoo waan hundaa xumurree congratulations nun jedheerra jechuudha. Kanaafuu maqaa keessanii akkasitti dhufee isin galateeffata. Agentii suuraa ta'uu keessaniin akka kanatti certified isin godha jechuudha. Kanaaf of eeggannoo inni cimaa fi pilaatfoormii kanarraa kan isin balleessuu danda'u. Pilaatfoormii kanarraa dacheen kan isinitti qochisiisu I want to quiet the agency. Kunoo gara gadi kana barreeffama kana duutanii kaatanii akka tuqne. Duutanii kaatanii akka hin tuqne. Kanaafuu asirratti of eeggannoo godha. Yoo isin kana tuqtan jechuudha pilaatfoormii kanarraa addunyaan kun gizee lama yoo isin uumamte deebitanii kanarra galuu hin dandeessan. Sanaafuu of eeggadhaa asirratti. I want to quiet the agency seedu kana jechuudha. Barreeffama see kan nam tokko akka hin tuqne. Kanaafuu of eeggannoo taasisaa. Akkasumas immoo yeroo yeroodhaan dhuftanii asirratti galuudhaan iddootti kana yoo isin tuqtan jechuudha akkaawuntii keessan dhabdu jechuudha. Kanaaf nam tokko yoo dhuftanii asirratti kan akka hin tuqne jechuudha. Inni kan biraa immoo yeroo mana namaa naannooftanii yeroo barattan jechuudha yookaan immoo barnoota barbaadanii mana namaa naannooftan agentii qabdu immoo kottuutii my agency seedu keessa galiitii isa kana tuqi yoo isiniin jedhe jechuudha. Akkaawuntii keessan isin jalaa ajjeesa. Akkaawuntii keessan isin hirkaa dhabsiisa. Dhamaatii isin ji'a tokkoof waggaa tokkoof dhamaatan jechuudha of hirkaa dhabdu jechuudha. Saniifuu kana hin tuqinaa. Amma isteeppii gara isa xumuraa jechuudha. Karaa isin face authenticationidhaa fi ashaaraa fuula keessan akkaataa kennuu dandeessan amma isinitti agarsiisa. Kanaafuu kun asirratti xumuramu amma gara face authenticationii deemna jechuudha. Amma gizee tokko baaggootanii deebitaniitu sanaan booddee asirratti iddoon isinitti agarsiisu jechuudha. Authentication seedu kana kun iddoon itti marsee isinitti agarsiisu isee gizee tokko tuqtanii galtu jechuudha.
Yeroo akkasitti tuqtanii galtan jechuudha filannoo lama isiniif fida. Inni tokkoffaan face authentication, inni lammaffaan bind F1 jechuudha. Inni tokkoffaan face authentication jechuun ashaaraa fuula keetii kennidha. Inni lammaffaan immoo bind F1 jechuun immoo bilbila kee kana wajjin walitti hidhamisa taasisi. Security jechuun immoo eeggannoo akkaawuntii keessanii yookaan immoo nagummaa akkaawuntii keessanii sirriitti akka inni secure isiniif ta'u sin gargaara jechuudha. Nuti amma kan sin gochuu qabdan jechuudha akkaawuntii keessan verify gochuudhaaf inni barbaachisaan face authentication. Amma isa tokkoffaa kana face authentication gisee tokko go iseetu sana tuqxu jechuudha. Go jettuun jechuudha. Amma akka agartan jechuudha upload a photo of yourself jedha. Kun akka agartan asirratti upload a photo of yourself. Kana jechuun footoo keessan isa har'a kaatan kan irra caalessa filatamaa ta'e har'a owwaadhuma kaataniitoo saniin booddee footoo har'a kaatan jechuudha. Turmaata hedduu waggaa danuu yookaan immoo ji'oota hedduu footoo kaatanii iddoo ifa hin jirre akkasumas immoo footoo qulqullina hin qabne yoo isin gashitan kaansel sin jalaa gochuu waan danda'uuf footoo har'uma kaataniitoo iddoo ifti jiru jechuudha. Sirriitti kaatanii ni keessu jechuudha. Maal keessa galaarii keessa dura kaatanii keessu jechuudha. Inni lammaffaan immoo asirratti akka agartan start to certify jedha. Start to certification jedha. Kana jechuun immoo footoo isin gashitaniidhaa fi amma adduma jirtan kanatti isiniin kaafachuu barbaada dhugumattuu nama mo'ee isin gargar baafachuudhaaf jechuudha. Kun immoo wanti inni godhuuf roobotota adda addaa akka isaan hirkatti hin galleef ofirraa dhorkuudhaaf jechuudha kan inni fayyadamu jechuudha. Kanaaf maal gootu jechuudha face authentication yeroo kennitan tokkoffaa irratti footoo upload seedhu kana footoo kennituu fi lammaffaa irratti immoo maal gootu start jettuun jechuudha. Start jettanii yeroo isin deemtan ammuma online irratti isiniif dhufa jechuudha. Ammuma footoo isin kaasaa jechuudha. Yeroo san ashaangulittiin jirti, ashaangulittiin waan isheen jettu fakkeenyaaf eye blinking isin jetti. Eye blinking jechuun ija keessan banaa cufaa yookaan libsuudha jechuudha. Ija keessan libsuu, ija keessan banaa ol qabaa achumaan banaa cufuu jechuudha. Inni kan biraa immoo morma keessan asii achi sochoosaa isin jetti. Gisee takka takka immoo morma keessan ol gad isin jetti. Gisee takka tokko immoo afaan keessan banaa isin jetti. Waan isheen jettu hundayyuu ajaja ishee dhageessanii sanii booddee face authentication keessan kennitu akkaawuntiin keessan sirriitti verify ta'a. Sanaan booddee yaaddoo tokko malee hojii keessan hojjechuutti eegaltu jechuudha. Okay, jaallatamtoota keenya egaa haga asitti wayne balaacha'u ammaan tana egaa akkaawuntii keenya waan hundayyuu godhanneef irrachuudha. Face authentication kennee akkasumas immoo my agency keessan guuttattanii jechuudha. Of eeggannoo isin taasisuu qabdan hundayyuu isinitti meerachuudha. Kanaaf akkaawuntii keessan amma sirriitti verified godhattanii jechuudha. Kanaaf wanni isiniif hin galle jiraate comment irratti na barreessuu dandeessu. Al takka gara dudubbeetti deebitanii saniin booddee gara akkaawuntii keessan galuu dandeessu jechuudha. Maalumaafuu asirratti viidiyoo keenya har'a asirratti xumurra jechuudha. Part 2 irratti immoo akka isin na eegdaniif waan barbaadu akkaataa isin takka ittanii qarshii asirratti hojjechuu akkaataa isin dandeessan hundaayyuu breakdown godhee kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Kaniifuu platformii kana irratti akkaataa isin qarshii jalqabaa keessan jechuudha. Qarshii ji'aan haga 40,000 50,000 akkasumas immoo guyyaatti 4,000 haga 5,000 akkaataa isin hojjechuu dandeessan galii asirraa akkaataa isin argachuu dandeessan platformii kana irraa jechuudha. Part 2 dhaan isinifan fuudhee dhufa jechuudha. Haga sanatti viidiyoo kana jechuudha haga dandeessanitti like gochuudhaan akkasumas channelii kana hundumti keessan isiniif fayyada jechuudha. Yeroo akkasii ta'an akkasumas isiniif fuudhee dhufna jechuudha. Jireenya keessan haalaan jijjiiruu barbaadan channelii kana hundumti keessan subscribe godhaa. Akkasumas immoo viidiyoo part 2 dhaan yeroo dhufna jechuudha. Baay'ee isiniif kan fayyadu danda'u jechuudha. Viidiyoo isiniif fuunee dhufna jechuudha. Haga sanatti viidiyoon kun hiriyoota keessaniif akkasumas immoo namoota biraan akka ga'u like godhaa akkasumas immoo share gochuu hin dagatinaa jechuudha. Channelii kana hundumti keessan subscribe godhaa. Gaaffiiwwan qabdan comment irratti naaf barreessaa jechuudha. Akkasumas deebii isiniif kenna jechuudha. Kanaafuu platformii kana irratti namoonni hin galmoofne linkii descriptionii kana jechuudha boxii gara gadi yookaan immoo pinii commentii kana irratti jechuudha pin isiniif goona jechuudha. Commentii jalqabaa irratti pin isiniif goona. Linkii sana tuquudhaan akkaataa
taa'an amma isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaawuntii keessan fo'aa gootanii banachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu haga viidiyoo xumuraa kanatti waan na dhageessaniif akkasumas waan na caqasaniif galatoomaa isiniin jedha. Hundumti keessan jajjabaadhaa hojjedhaa. Hojjechuun jireenya keessan jijjiiruu ni dandeessu. Haga xumuraatti waan na dhageeffattaniif galatoomaa.